Baay'ee walitti deebinee jirra. Har'a mata dureen irratti haasa'u waa'ee daa'imman ifa yookaan caama aduutti ho'isuu kan jedhudha. Daa'imman ganama ganama ifa aduutti baasuu akkasumas yoo aduun hin jirre maal haa goonu kan jedhu laalla. Maqaan kiyya Dr. Abarraa Olaaniin jedhama. Gargaaraa Piroofeesaraa fi Ispeeshaalistii Fayyaa Ijoollee fi Daa'immaniiti akkasumas barreessaa kitaaba bu'uura fayyaa daa'immaniiti. Kanaaf haaraa taanaan waan hedduu irraa argattu waan ta'eef sabiskiraayib godhaatii maatii ta'a jechuun barbaada. Akkasumas hiriyoota keessan yookaan kanneen maatii qaban kan beektan yoo jiraate affeeraa. Aannan harma haadhaa daa'imman ji'a 6 gadiif vaayitaamin D ala waan hundaa daa'imaaf barbaachisu qaba. Kanaafidha daa'imman ji'a 6 gadii harma qofa haa hodhan jedhamee kan gorfamu. Vaayitaamin D ala waan hundaa qaba daa'imaaf kan ga'u. Kanaaf egaa kan inni hin qabne maadha? Vaayitaamin D. Haa ta'u malee hanga vaayitaamin D daa'imaaf ga'u hin qabu. Kanaaf daa'imman ganama ganama ifa aduutti baasuun akka isaan gogaa isaanii jalaa vaayitaamin D sisseessuun itti fayyadamaniif isaan gargaara. Yoo ifa aduutti baasne ifni aduu sun akka gogaa isaanii jalaa vaayitaamin D aktiif ta'ee isaan fayyaduu isaan gargaara. Faayidaa ifa aduu daa'immaniif qabu yoo ilaalle inni guddaan faayidaan ifni aduu daa'immaniif qabu inni guddaa fi inni jalqabaan qaama isaanii keessa vaayitaamin D ga'aa yoo jiraate jabina lafeef gargaara. Jabina qaamaaf lafeef kan isaan gargaarudha. Gara biraanis ittisoo qaamaa cimsuu fi sinsinnaa'uu qaamaa hir'isuu, allerjii godhachuu, carraa allerjii adda addaa godhachuu, carraa asmii, allerjii nyaata, allerjii gogaa hir'isuu akkasumas ittisoo qaamaa cimsuufis ni gargaara. Kana malees hormooniiwwan seerootooniinii fi meelaatooniin jedhaman akka oomishaman taasisa. Hormoononni kunniin immoo daa'imman gammachuu akka qabaatan, nyaata sirriitti akka bulleessanii fi hirriba gahaa akka rafan isaan gargaara. Haa ta'u malee inni guddaan vaayitaamin D faayidaan isaa jabina lafeefidha. Kaalsheemiin akka lafee keessatti dippooziit ta'ee lafeen keenya jabaatu gargaara. Daa'imni tokko ifa aduu ga'aa ta'ee fi haala sirriin argateera kan jedhamu yoo maal ta'edha kan jedhu yoo ilaalle immoo daa'imni tokko sirriitti ifa aduu argateera kan jennu tokko dhalatanii hanga umurii 7-6tti yoo ifa aduutti ba'uu jalqabanidha. 7 booddee ba'uu jalqabu 7-6 ol garuu turuu hin qaban hanga 7-6tti ba'uu dhiisuu danda'u. Sababni isaas hanga 7-6tti vaayitaamin D isaan haadharraa qabatanii dhalatan isaan ga'a. Sanaa booddee garuu ifa aduutti ba'uu qabu. Lammaffaan al tokkotti yookaan guyyaatti yeroo gad ba'an daqiiqaa 15 hanga 30 ifa aduu keessa turuu qabu. Kun egaa nuufidha. Warri adii garuu gogaan isaanii meelaaniin waan hin qabneef daqiiqaa 5 hanga 10 qofa aduu keessa turu. Nuti warri gurraachi garuu daqiiqaa 15 hanga 30 ifa aduu keessa tursiisuu qabna daa'imman. Torbanitti guyyaa 3 hanga 5 argachuun gahaadha. Qaamni daa'imaa persentaa 40 ol ta'u uffataa fi dibata tokko malee ifatti ba'uu qaba. Ifa aduu argachuu qaba jechuudha. Akkasumas ganama ganama sa'aatii 2 hanga 4 gidduutti yoo ta'e filatama. Akkasumas yoo xiqqaate hanga torban 16 yookaan hanga ji'a 4tti itti fufuu qaba. Haa ta'u malee hanga nyaata dabalataa jalqabutti yoo ta'e baay'ee gaariidha. Fakkeenyaaf ji'a 6tti nyaata dabalataa jalqabna taanaan yeroo nyaata dabalataa jalqaban nyaata sana keessaa vaayitaamin D argatu. Kanaaf ifa aduutti baasuun dirqama miti jechuudha ji'a 6 booda yookaan nyaata dabalataa erga jalqabanii booda. Qaamni wal hormaata dhiiraa fi iji kallattiin ifa aduutti ba'uu hin qabu. Dhiira yoo ta'e qaama wal hormaataa isaatti daayipparii yookaan waan ta'e gochuu yookaan uffata irra buusuu akkasumas iji kallattiidhaan gara ifa aduutti ba'uu hin qabu. Akkasumas erga ibsanii booda akka gogaan isaanii gogiinsa hin godhanne dibata adda addaa gogaa qaama isaanii lallaaffisu dibuufi. Osoo aduutti hin baasin dura osoo hin ta'in erga baasanii booda. Tariitii haala qilleensaanis haa ta'u fakkeenyaaf yeroo roobaas haa ta'u yookaan sababa biroon daa'imman yeroo ifa aduutti ho'isuun hin danda'amne maatiin maal gochuu qabu yoo jenne akkuma sila jenne ifa aduutti kan nuti baafnuu fi vaayitaamin D akka argataniifidha. Kanaaf ifa aduutti hin baasnu taanaan immoo sababa adda addaan daa'imman ifa aduu argachuu hin dandeenye taanaan akka isaan dhibee hanqina vaayitaamin D dhufu kan rikeetis jedhamu hin saaxilamneef vaayitaamin D bifa qorichaan qophaa'ee ajaja ogeessa fayyaan fudhachuun barbaachisaadha. Vaayitaamin D sana bifa shirooppiidhaan kennuufii qabna jechuudha ogeessa mariisne. Egaa daa'imman keenya ifa aduutti baasuu yoo ifa aduun argatan ta'e immoo vaayitaamin D ogeessa fayyaa mariisnee kennuufii qabna. Kan kanaan alaa dhibee rikeetis jedhamu godhatu. Daa'imman dhibee rikeetis godhatan immoo lafeen isaanii salphaatti jajallataa, salphaatti cabaa, dhibee fayyaa hedduuf saaxilamu jechuudha. Waan dhaggeeffataniif galatoomaa gaaffii qabaannaan koomentii jala nakaa turtii gaarii.